Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barnoota ajaa'ibaa qabadhee dhiyaadheen jira. Hordoftoota koo yeroo baay'ee appilikeeshina bilaash kaffaltii tokko malee dalagu. Asirratti isin barsiisaan ture. Arras appilikeeshina ajaa'ibaa tokko qabadhee dhiyaadheen jira. Appilikeeshinni kun shari'aa sadii irratti dalaga. Shari'aa moobaayilii sawaa fi zeen irratti akka ajaa'ibatti isiniif dalaga jechuudha. Rasiida osoo ittiin guunne biyyoota muraasa keessatti dalagaa keessaafuu jiraattota Saudi Arabiyaatiif kun carraa gaariidha. Amma gamanumaan gara barnoota kiyyatti isin dabarsaan wajjin turtii gaariin isiniin jedhu. Akkuma beekamu namoonni hedduun YouTube chaanaala kanarratti hedduu wal beekna. YouTube chaanaala koo Abduu Sabaa HD subscribe godhadhaa wantoota tokko tokko irraa barachuudhaaf. Dhiifama yeroo tokkoof aappii bilaashaa waan ta'eef banadheen dhufa. Dalagee jira jechuudha amma. Dalagee jira amma gamanumaan akkuma beekamu yeroo baay'ee YouTube chaanala kiyya subscribe naaf godhaa yeroo baay'ee isin jechaan ture. Arras irra deebuudhaan namoonni subscribe naaf hin godhin subscribe akka gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. YouTube chaanala koo wantoota adda addaa irratti barsiisuudhaaf yeroo baay'ee nama carraaqaa jirudha jechuudha. YouTube chaanala koo Abduu Sabaa HD kan jedhamu kana subscribe akka gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha jechuudha. Mallattoo kana gachuudhaaftu mallattoo diimaa kana gachuudhaaftu akkaataa subscribe itti godhan hundi keessan nu beektu jechuudha. Asitti barnoota garaagaraa isin barsiisuudhaaf gamanumaan akkaataa itti fayyadama appii sanii isin garsiisa. Appilikeeshin isa kana jechuudha. Appilikeeshinni kana kan shari'aa moobaayilii shari'aa sawaa fi zeen irratti akka ajaa'ibatti isiniif dalagu jechuudha. Kanaaf as irra gachuudhaaftu ani amma dhaabee isin garsiisa jechuudha. Amma isaan dalagu jira waan ta'eef dhaabeen isin garsiisa. Okay. Kanarratti biyyoota muraasa filachuu dandeessu jechuudha. Maaliif asirratti ani amma biyyuma feeta irratti USC kanatti yoo deebiftee yaa'u biyya jirtu kalas asumarratti tokkofuma kanarratti deeffattu. Yaa'u obes Kanaadaallee waan biyyoota jiran hunda asirratti isinitti mul'isa jechuudha. Okay. Ani amma United States kanarratti dalasiifachuu barbaade. Gamanumaan asis bakka tana si'a tokko yeroo takkaaf gachuu qabtu akkanatti isiniif fida jechuudha. Kanaaf shari'aa moobaayilii irratti yeroo fayyadamuu feetan Suudii moobaayil firii kaja'u kana jechuudha. Shari'aa zeen irratti yeroo fayyadamuu feetu shari'aa zeen irratti sawa irratti yeroo fayyadamuu feetu kan irratti gachuu qabtu jechuudha. Kan irratti irra gachuu qabtu suma dalagaa irra gaddeemta kunoo kan irra sii dalaga jechuudha. Moobaayilii asirratti illee sii dalagaa. Yaani appilikeeshinni kun akkam gaariidha jechuudha. Akka ajaa'ibatti namatti tola. Yeroo baay'eedhaaf itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinni kun jadiida. Shari'aa zeen irratti jechuudha. Shari'aa zeen irratti fayyadamuudhaaf kana irratti tuqaaftu jechuudha. Kana irratti tuqaaftu kana irratti sii dalaga jechuudha. Akka ajaa'ibatti Suudii zeen firii kaja'u kana irratti akka ajaa'iba shari'aa zeen irratti sii dalaga jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii kanatti akka fayyadamtan isiniin jedha. Gamanumaan YouTube chaanala koo subscribe gochuudhaan maatii keenya akka taatan isiniin jedha. Jabaadhaa barnoota gaarii isiniif haa ta'u.